Shaneen ergamtuudha. Sakana booddee alatti dhiisu. Kanaaf waaqayyootti dhiisa kana booddee. Akkam jirtu uummata qashtii har'a viidiyoo qabadhee isiniif dhufeen jira. By the way viidiyoo koo jalqabaate kun. Kanaaf subscribe. Egaan akkuma beekamu gidduu kana abaloo akkasitti jana jechuun baay'atee jira. Kan guyyoo waariyoo ilaallee walitti deebiname. Hello jaalalti kee gidira heessana seensiifte halkanii guyyaa hirribni wanna yaadamtu taate hafte sooma ramadaanaa fi sooma kafaasikaa walitti qabe soomuun jira midhaawwanni jedhamtu wanni qoonqoo gara afaan kiyya erga seente amatoonni lakkaayaman silaa darara hama ati narraan geesse qaamni kiyya huuqate lafe qofa nafe daandii gubba ogguu deemu kiisii kiyya keessa dhakaana qeendeema silaa haga ati na dararte uummanni Oromoo guddichi kun siyaasa duddoomtuu biyya kanaan waggaa 150 dararamne. Dhageessanitti? Amma itti na darartee uummanni Oromoo waggaa 150 hin dararamne. Waggaa 150 guutuu dararame jechuudha. Ali hagas mara kana booda bilbil kiyya deebistee hin kaastu oo ta'e of ajjeesu oo. Bilbila kiyyaa yoon kaastee of hin ajjeesaa. Si kadhannaa ciisaafis maalu kan of hin ajjeefne diraakee intalo of beektaati. Mee akkasuma kan taa'ii danda'amu laallume taa'ii danda'a akka inni itti haadha manaa taasa'u jechuudha. Hello bareeddu ko akkamatti nagaa koodhaanis ammatu walga'ii caffee afuraffaa marsaa shanaffaa baroo jijaaffaa irra walii dadhabee dhufeen buna naa dhaabba jedheenii mana keessaa si dhabeessa deemu mana mataa rifeensa sirreeffachuu maa jechuudha ganama yeroo manaa ba'u har'a mana keessaan ba'u callisee mana keessa oolaa akka kabajamoo fuulammaa magarsaa naan jedhu maa jechuudha kan yaadatu jechuudha. Maa jechuudha? Maal jechuudha kun? Manatti dhiistee mana rifeensaa deemta? Waa sagatti laaftee deemsaan qabu dhugaa. Akka muummicha keenyaa daftee yaada keessatti jechuudha. Nama annis ture mata. Shida fi betul ka mendapatkan mana sih gajah. Ai gochi ke kungaru una badi agak ini gochi shahar ke sagare tipe lafi di anda jadi lalu sabu masih ada tu kita sih dari bawah enggak malu aku gochi ayah ketika sebelum itu ugatin aku itu sih nanti tu sabun misa memaksa Oromoo tokko beektaa ofii bara bulee mul'ata somni bulee dhumatamaan kan jedhu jira sanaaf hin jedhedha maalumaa fuudha fi shimatti siiga anis hin jaalladha Dooktar Abiy akka inni biqiltuu jaallatu caalaa si jaalladha dhugaa shinagaan naalooli. Dooktar Abiy akka inni biqiltuu jaallatu caalaan si jaalladha. Taayyeen akkasidha jedhamee ragaa haani keessaan qabu. Anyways wanti guddaan inni nutti hime yookaan nu barsiise mammaaksa Oromoodha. Ulfii bara bulee mul'ataa kan jedhu sana galatoomi ulfaadhu. Mee amma immoo gorsa dhageenyame. Namoonni tokko maal godhu beektaati? Eeshi. Sima wajjin nyaatanii sima wajjin dhuganii sima wajjin waan baay'ee bira gaanii simatti galagalu. Maaliifidha beektaa? Sababiitti baay'ee nama cimaa taateef wajjin kaanee maaliif isa hin qaqqabnudha. Malee waan biraa miti. Kanaaf ati nama cimaa. Maaliif akka tiidhii kee chaamii micciiraa suftu naan galle garuu haroon beekuu gaa nama cimaadha deema yaada. Xiqqoo kaameraa irraachisitu xiqqoo kaameraa irraachisi keetii. Video bareedaa hojjedhame eski akka ko
Obbo Shimee. Mee qoy mee. Obbo Shimeetti deebinaa ammoo Obbo Shimee maal nuun jettame? Shaneen ergamtuudha. Discrimination of Maal jedhi? discrimination of country. Discrimination of country. Ebbaa? Guyyaa guyyaadhaan caasaan nageenyaa akka baala tarca'aa jira. Isa kana booddee alatti dhiise. Kanaaf waaqayyotti dhiise isa kana booddee. Yaadnee si argisiisa. Jiraadheen si argisiisa. Amma yoonaa namni subscribe godhe hin jiru. Kanaaf waaqayyotti dhiisisa kana. Egaa uummata qashtii viidiyoon keenya kana fakkaata ture. Torbee amma viidiyoo biraa wal arginutti.